hordoftoota fi daawwattoota keenya OGMC Media. OGMC Mediaan uummata Oromoo hundaan baga bara haaraa 2023 itti isin ga'e jecha barri kun kan nagaa, kan gammachuu, kan dagaagina akka ta'u hawwii keenya jedha. Bara haaraa kanattis OGMC Mediaan dalagaa isaa idilee hunda fooyyessee akka namni irraa baratutti barnoota afaan Oromoos daraan dabalee dhalootaaf dhiyeessuuf waan deemuuf asumaan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha jedha. Maarree dhaggeeffattoota